Hello, akkam jirtu? An Dheeressaa Oromiyaa Deensaa Birraa. Barnoonni keenya Information Technology akkuma itti fufetti. Barattoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan eegala. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif yookiis barattoota kilaasii keessaniif share gochuu hin dagatiinaa. Yeroo barannaa gaarii kallattumaan gara barumsa keenyaatti. Hello, akkam jirtu? Akkuma jalqaba irratti isiniin jedhee barnoonni keenya akkuma itti fufetti jira. Yeroo darbee kan nuti waliin ilaalle application software kan jedhu waliin ilaalle chapter 3 kana jalatti jechuudha. Akkas jechuun application software kan jennu softwareota guyyaa guyyaadhaan hojii keenya daily tasks hojjechuuf gargaaramu jechuudha. Fakkeenyaaf word processing ilaaluu eegalleerra jechuudha. Application software kan jennu immoo word processing qofa miti fakkeenyaaf PowerPoint ta'uu danda'a. AutoCAD ta'uu danda'a, image edit gochuudhaaf akkasumas immoo wantoota applicationii guyyaa guyyaadhaan hojii garaagaraa hojjechuuf nu gargaaran ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf browseriin kompiitara keenya yeroo interneetitti fayyadamnu application software jedhamuu danda'a jechuudha. So sun keessaa application nuti ilaaluu eegalleerru word processing dha jechuudha. Word processing kan jennu kun immoo fakkeenyaaf kitaaba irraa barannu kana application ittiin barreessinee edit goone, save goone, print dhaaf dhiyeessinedha jechuudha. So application software kan jennu sunidha jechuudha. So yeroo darbee application software sun keessaa maalummaa word processing yookiis immoo word processing kana akkamitti create gochuu akka dandeenyu steepota kanaaf fayyadamnee akkamitti create goone, save gochuu dandeenyu ilaalleerra. Akkasumas immoo application software jechuun the software used by general public user in their daily tasks must of in application software guyyaa guyyaadhaan hojii keenya hojjechuuf kan gargaaru Excel ta'uu danda'a fakkeenya spreadsheet hojjechuudhaaf grade barattoota hojjechuudhaaf kan gargaaramu ta'uu danda'a. So sun application software jenne jechuudha generaalii walii galasaa jechuudha. So isaanis immoo elementoota akkamii akka qaban word processing specifically warreen kana ilaalleerra. Warreen sun illaan irra deebi'aatii barachuu yaala jechuudha. Har'aa kan nuti waliin ilaallu paragraph formatting jechuudha. Paragraph formatting yeroo jennu kitaabni nuti irraa barachaa jirru kuni kitaabni barataa elementoota paragraph formatting qabdu kun hunda guuteedha jechuudha kan inni hojjetame jechuudha. So paragraph formatting jechuun word processing fayyadamnee tekstii tokko create goona. Erga create goonee booda immoo formatii garaagaraa bareechuudhaaf kalarii garaagaraa fayyadamuudhaan bold gochuu, italic gochuu akkasumas immoo teebilii galchuu ta'uu danda'a, image galchuu ta'uu danda'a. Warreen sun hundi paragraph formatting jenna jechuudha. Isaan immoo maal akka ta'an hunda isaa walumaan ilaallaa jechuudha. So before starting with this topic we have some brainstorming when we write letter or passage in our English or local language. How do we organize our ideas? Akkamitti yaada keenya walitti sassaabnee paragraafii yookiin xaaliyaa isa jennu sun barreessuu dandeenya. Describe the relationship between word, phrase, sentence, paragraph and the passage. Kan akka Ingiliffa keessatti ilaaluu dandeenya, afaan Oromoo yeroo barannu ta'uu danda'a. Yaada keenya akkamitti walitti qindeessinee barreessina. Describe the relationship between hima ishii jennu kun word ishii jennu kuni wordii, phrase, sentence, paragraafii, passage garaagarummaa isaanii yoo ilaalle sun irra dhaabanneetidha jechuudha. Kan paragraafii barreessinu jechuudha. Wordii fi wordii walitti dhufanii sentence ta'u akkasumas immoo phrase ta'u kan gaalee isa jennu sun jechuudha. Sun walitti hidhamaniitidha kan paragraafii ta'an yookiin immoo keeyyata isa jennu sun jechuudha. So isa uumuudhaaf immoo yaadonni nuti sammuu keenya keessaa qabnu walitti qindaa'uu qabu jechuudha. For example, a paragraph is a collection of words ta'uu danda'a, a collection of numbers ta'uu danda'a, or any combination of them. Walitti dhufanii wordiin garaagaraa walitti hidhamanii paragraafii uumuu jechuudha. It is organized in sections that describe particular idea or points. Argitanii? It is organized in sections that describe particular idea or point. Argitanii amma fakkeenyaaf kana asitti barreessine. Kana asitti barreessinee booda immoo wantoota kana jalatti immoo list taasifne.
waan listii ta'uu qabanii fi subtopic warreen kana warreen ta'anii fi kanan asitti listii gochuu dandeenya jechuudha. Following paragraph can be a little combination of different commands. These include indentation wanti jennu jira. Paragraphii kana ka formatting paragraph kan uumnu indentation, a little combination of indentation, alignment, bulleting and numbering, line and paragraph spacing. Warreen kun walitti dhufaniitidha jechuudha. Kan paragraph jennu sun nuuf uumanii jechuudha. Paragraph kan jennu sun kan nuuf uumanii jechuudha. Indentioniin maal akka ta'e, alignmentiin maal akka ta'e yookiin immoo bullet and numbering, line and paragraph spacing maal akka ta'e walumaan laalla jechuudha as keessatti. So to format a paragraph, you can use different commands such as different text alignment. Text alignment iddoo kam akka jirtu, bullet iddoo kam akka jirtu, numbering iddoo kam akka jirtu, multi-level listing, paragraph and then sorting text, line spacing, shading, and different part to format paragraph. Follow step shown in these figures. So fakkeenyaaf figure kana osoo laallee shin asii kaaftee hanga asitti nuti word keenya irraa qabnu maal jedhama jenneera, ribbons jedhama jenneera jechuudha. Isaanuma keessaa iyyuu immoo bakki kana yoo laaltu ta'e A hanga ABCD jedhee hanganatti deemee G N M L K J warreen kun hundi isaanii bakkuma kana jiru jechuudha. Bakkuma kana jiru. So fakkeenyaaf mee wordii computer keenya irra jiru ni banna. Word okay, akkasitti nu banameera jechuudha. Wordiin nuti computer keenya irraa qabnu akkasitti lamatu banameera. Kana ni balleessina, tokkuma qofa fayyadamna amaafi. So wordii keenya irratti ribbanii wordii keenya irratti warreen kun hundi paragraafii keenya akka nuti haalaan qindeeffannuu nu gargaara jechuudha. So yookiin immoo bullet ishii jettu kanarraa kaasee hanga dhaqee align left, align center, borders warreen kun hundi isaanii asuma keessa jiru jechuudha. Yookiin immoo wordii nuti computer keenya irraa qabnu keessa jiru jechuudha. Wordii nuti computer keenya irraa qabnu keessa jiru jechuudha. Akkasichuuni kun amma ribbanii computer keenya irra jirtu yookiin immoo keessaa bakka kanaa eegallee hanga bakka kanaa jirtu kanatti waan garagaraatu jiru. Amma fakkeenyaaf kootaa fakkeenyaaf software jennee barreessina sitti bee. Software type of software jennume. Types of software jennee barreessine. Types of software education, application, and system software. Akkas jennee akkas erga jennee booda faayidaa wanta asii eegalle hanga asii yookiin immoo paragraaf indentii wanta jennu kana uumuudhaaf wantoota asitti waliin hubannutu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf erga akkas jennee uumne kun akkasumatti callisnee barreessineerra. Akkasumatti callisnee barreessinee faayidaa nuuf hiikanuuf kennuu dhiisuu danda'a. So erga akkas goone ishii kana alignment jedhamudha. Asii eegalee hanga as jirutti alignment tokko lama sadii left alignment, center, right, nimmo justify ishii jennu kan so centerii gooname boottaa ishii kana centerii goone. Centerii erga goone booda ishii kana bold gochuu dandeenya. Bold goone jala sararuu dandeenya akkasitti ishii kana jechuudha. So ishii kana lamaanuu maal gooname? Ishii kana lamaanuu maal goona? Ishii kana lamaan immoo buuleetiidhaan kaa'uu dandeenya yoo barbaanne. Buuleet jechuun warra kanadha. Application software and system software. System software. Kanaaf ishiin kuni type of software ishiin jennu kuni title isaaniiti. Yoo fakkeenyaaf ishii kana 16 taasisuu dandeenya. Warreen kana immoo yoo barbaanne 12 taasisuu dandeenya jechuudha. So amma paragraafii format gochuutti jirra jechuudha.
So ishiin kun maal jedhamti wanti mallattoo arfan qabnu kun buuleetii ishii jennu sunda jechuudha. So yoo barbaanne ishii kana immoo buuleetii dhiifnee lakkoofsa taasisuu dandeenya yoo barbaanne. Akkasitti lakkoofsa taasisuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne immoo lakkoofsa dhiifnee ABCD taasisuu dandeenya jechuudha. Garuu type of software irra jirra amma jechuudha. Yoo barbaanne immoo maal gochuu dandeenya Roman numberiidhaan illee barreessuu dandeenya jechuudha akkasitti. Garuu maalirra jirra types of software dha kun jechuudha. So erga akkas goone ishii kana barbaanne for style barreeffamichaa akkas types new Roman taasisuu dandeenya jechuudha. Amma ka koottaa ishii kana akkasii yoo taasifnu application software warreen jiru. Fakkeenya application software immoo Word processing dha jennu Word processing dha jennu ishiin kana akkasitti space kenna. Ishii kana arga space booda Word processing ta'uu danda'a. Video editing CapCut ta'uu danda'a. Kan biraa immoo presentationii spreadsheetii warreen kuni maalidha kaa jennu application software. Kanaaf bifa buuleetii kanaan taa'uu qabu jechuudha. Buuleetii kanaan taa'uu qabu maal godha ishii kana barbaanne bifa kanaatiin kaa'uu dandeenya warreen kana. Bifa kanaatiin keenya akkasitti keessatti kutuu dandeenya jechuudha. So hiikanuu kennuutti jira jechuudha. Hiikanuu kennuutti jira. Spreadsheet, CapCut, word processing, presentation of warreen nu gargaaran ishii kana jalatti ramadamu jechuudha. Ishii kana jalatti ABCD jennee taasifneerra. So paragraafii formatting irra jira jechuudha. System software kan jennu immoo operating system, utility software, kan biraa warreen akka driverii fa'aa jechuu dandeenya yookiin immoo language jechuu dandeenya jechuudha. So ishiin kun immoo system software jalatti yoo ramadamtu ta'e ishii kanas ABCD dhaan kaa'uu dandeenya. Yoo barbaanne immoo Roman numberii taasisuu dandeenya jechuudha. ABCD dhaan yookiin amma hiikanuu kennaa jira jechuudha. Argitanii hiikanuu kennaa jira jechuudha. Type software application software jalatti warreen ramadaman warreen kanadha. Amma fakkeenya hunda isaa buuleetiidhuma kana osoo barreessine hiikanuu kennuu dhiisuu danda'a. So faayidaa wantoonni asii eegalanii hanga asitti qaban kun waliin laalutti jira jechuudha. Kanaaf amma asitti waan baay'ee xumurreerra. Amma osoo gara kitaaba keenyaatti deebinee warreen kana buuleetii xumurreerra, nambaringii xumurreerra, multiple list kan jedhu ABCD wanti jenne decrease in date, increase in date. So akkasumas immoo decrease in date jechaan amma fakkeenyaaf tekstoota keenya kana guddisuu yookiin immoo xiqqeessuu, sorti gochuu, show or hide paragraph gochuunis illee asuma keessa jirti jechuudha. Akkasumas immoo bordering illee asuma keessa jirti, shading asuma keessa jirti ishee line paragraph spacing, justify warreen kun hundi isaanii asumatti xumuruu ni dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf gara Word keenyatti osoo deebine warreen amma achirratti listii ta'aniiran sun asuma keessa jiru. Amma fakkeenyaaf kun maalirra jira kuni left indent jedhee jira iddoo kana control plus L fayyadamuu dandeenya jechuudha. Oo centerii gochuu barbaanne immoo akkas nu ta'a. Amma kun hiikanuu dhaba. Keezii keenya kanaaf hin ta'u jechuudha amma kun. Amma left yoo taasifne immoo akkas ta'a. Left yoo taasifne immoo akkas ta'a. Kunillee sirrii miti jechuudha. Garuu bakka warreen akkasii fayyadamnutti illee ni jira jechuudha. Justify yoo goone immoo akkuma normaalii ishii kanaa ta'uu danda'a. Garuu application software kan jettu kun barreeffamni ishii guddate as gahaa yoo ta'e ofuma isaa sirreessee as deebi'aa jechuudha. So kanaaf justify yookiin kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo fakkeenyaaf border kan jennu kun as jirti. Border kan jennu as jirti.
amma border bakka inni all border gochuu dandeenya akkasitti jechuudha. Argitanii? Akkasitti all border gochuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne immoo duubatti ishii kanaan duubatti deebisuu dandeenya. Isheen mataa isaanii kan nu barbaachiftu. Akkasumas immoo shade gochuu dandeenya, halluu dibuu dandeenya jechuudha. Warreen barreessine kana halluu akkasitti dibuu dandeenya jechuudha. Warreenuma amma achi bakka duraatti jenne keessa jiru jechuudha. Akkasumas immoo line. Amma fakkeenyaaf line tokko barreeffama tokko barreeffama biraa gidduu jiru. Fakkeenyaaf sadi soo taasifne line ito amma kana barreessine teekstii biraan barreessina soo jenne argitanii kana gidduu saditu jira jechuudha. A B C D darbuudhaaf saditu jira jechuudha. So line kan jennu suni amma ishaallee duubatti deebina ishii kanaan jechuudha. Another thing is kalarii kanallee ni balleessina nu barbaachisu ammaa fi kan biraa indent ishii kana fakkeenyaaf ishii kana decrease indent ishii kana argitanii decrease indent oo barbaanne immoo gara keessaatti akkasitti hanga dhumaatti butuu dandeenya jechuudha. Indent jechuun immoo ishii jechuudha. Ishii kanallee akkasitti sirreessuu dandeenya jechuudha. Kan biraa maaltu jira? Kan biraa maaltu jira? Ishii kana onela ishii kana sorti gochuu dandeenya. Amma fakkeenya wanti nuti paragraafii nuti barreessine teekstii nuti barreessine lakkoofsa qaba soo ta'e yookiis immoo ABCD qaba yoo ta'e ascending or descending gochuu dandeenya. Maal nu barbaachisuunis kan biraa paragraafii keenya ishii kana show or hide gochuu dandeenya akkasitti. Show or hide gochuu dandeenya akkasitti togoone hide ta'eera jechuudha. Ishii akkasitti togoone immoo show gochuu dandeenya jechuudha. So warreen as kitaaba keenya irratti barreeffame suni warreenuma kana nuuf ibsaa jechuudha. Kuni asii eegallee hanga asitti warreen jiran hundi isaanii asitti barreeffamanii jiru. Tokko tokkoon apply gochuun kanumadha jechuudha. Buleetiingi fayyadamne irraa buleetiingi jechuun isuma jalqaba mallattoo kana buleet jenne ishii kana jechuudha. Buleet jenne kuni as keessa jirti. Kuni yeroo asirratti kiliik goon argitanii bakka kanatti buleet kan jedhu dhufa. Iddoo kanatti immoo number kan jedhu dhufa. Numbering kan jedhu dhufa. So warreenuma suni jechuudha. Paragraph formatting kan jedhu warreenuma sunidha jechuudha. So erga ishii kan akkasitti hubanne paragraph formatting commands jedhamti jechuudha. Ishiin walitti isaa maal irratti argamti immoo ribaanii Microsoft Office keenya irratti argamti. So word processing keenya irratti. Another thing is command of paragraph formatting group in Microsoft Word are explained in detail in table. Warreen amma haasaa turre sun buleetii taasifneerra. Mallattoo ishee argitaniitu yoo ta'e kana fakkaatti achitti. Ishiin kun immoo nambaringii lakkoofsa akka galchuu nu gargaara. Ishiin kun immoo maalidha? Multi-level list. Fakkeenyaaf listii tokko lama ol yeroo fayyadamu. Ishiin kun immoo left alignment, center. Ishiin kun immoo right, justify. Warreen amma achitti hunda isaanii fayyadamaa turre sun. Akkasumas immoo control plus L yoo jenne left alignment jechuudha. Control plus E yoo jenne centeridha. Control plus R. Kana jechuun maalidha? As wordii keenyatti dhufne hunda isaa irratti osoo ishii kana taasifne control plus E osoo jenne centeridha. Control plus L osoo jenne immoo right ta'a. Control plus R osoo jenne immoo right ta'a jechuudha. So nuti kan barbaannu amma control plus L dha yookiis immoo left dha jechuudha. Warreenuma sunidha kan nu barsiisutti jiru. So fakkeenyi isaa immoo yookiin immoo definition isaanii immoo asuma jiru. Control plus J yoo jenne immoo justify ta'a jechuudha. Another thing is decrease in date. So dura taasifne ilaalle sun increase sort. In this you can arrange the select text in ascending order or descending order. Qubee afaan Oromoo kan abbaa caadaa isa jennu kan irratti hundoofne yookiin immoo lakkoofsa irratti hundoofne order gochuu dandeenya jechuudha. Show or hide paragraph marker control plus this one. So useful in the show mark when you apply section or page break. Line and the paragraphs. Kan amma dura argisiiseera fakkeenyaaf kan argisiifne ramma sadi lama tokko tuqaashan taasisuu dandeenya jechuudha. Shading yookiin immoo halluu dibuu. Ishiin kun immoo bordereetti tolchuu. Hundi isaanii walumaan laallee jirra jechuudha. Hunda isaanii asumarra jiru jechuudha. Ishiin kun hundi paragraph formatting ishii jennu keessatti ramadamti jechuudha. Argitanii jala kanatti paragraph jennee barreeffamee jira jechuudha. Paragraph ishii kanarra osoo kiliik goone immoo
more waa'ee paragraafii kanaa ni arganna jechuudha. As keessatti indeentiin as jira, line paragraafii as jira, as gadi buunee immoo indeeshiniin as jira, spacingin, shadingin, that means hangingin, warreen kana hundasaa taasisuu dandeenya jechuudha. So paragraph formattingin kana dabalataa warreen kana sirriitti ilaalaa. Sitting indent kan jedhu sun ammoo walumaan ilaalaa ture. Indentation means how far you wait to move the paragraph away from the left or right margin. Amma fakkeenyaaf ishii kana gidduu argitu yoo ta'e ishii kana kan gidduun kun maal jedhamti? Indent jedhamti. Ishiin kun gidduun kun kitaaba keessan irratti jechuudha. Yoo barbaanne barreeffamoota asii eegalan kana naannoo kana eegalchiisuu dandeenya jechuudha. Naannoo kana eegalchiisuu dandeenya yookiin immoo naannoo kana fiduu dandeenya jechuudha. Kana caalas immoo achi butuu dandeenya ishii kana. So indent kan jennu ishii kana jechuudha. So means how far you wait to move the paragraph away from the left or the right margin. Ishiin kun bakki kun margin jedhamti, bakki kun right margin jedhamti, ishiin kun immoo left margin jedhamti. So look through your grade textbook to see different types of indentation used in Microsoft Word. There are 4 methods to do paragraph indentation: the tab key method, the ruler method, the indentation command method, the paragraph dialog box method. Warreen kana hundasaa the tab method kan jennu amma koottaa as deebiname to kanas deebine akkanatti gurraachessinee tab kan jettu jirti keyboard keenya irra jechuudha. Itoo ishiitti bubbuune argitanii deemaa jira ofuma isaa. Tab method kan jennu ishii kanadha jechuudha. Tab method kan jennu si afur tuqnee jirra amma ishii kana. Tab method kan jennu jechuun akkanatti butuu jechuudha. Ishuma kana shiftiitti buune taabiuma kana deebi'uu qabne immoo ofuma ishii gara jalqabaatti nu deebiti jechuudha. Gara jalqabaatti. So kan lammaffaa immoo maalidha? Kun maal jedhama? Tab method jenna. Indentionii kana uumuu dandeenyu tab method kan jennu kanadha jechuudha. Eessarra jirti? Keyboard keenya irra jirti taabii kan jennu. Another thing is ruler method. Ruler method kan jennu immoo fakkeenyaaf ruler method kan jennu ruleriin ishii kana argitu sarara kana. Ishuma kana qabnee asii gottotuu dandeenya jechuudha. Argitanii? Yoo barbaanne immoo akkana gottotuu dandeenya jechuudha. Bakka nuti gottoonni suni eegalee ruler method jechuudha. Indentioniidha garuu immoo. Marginiin immoo fageenya kanaa fi kana gidduu jiru yookiin immoo bakka kana. Indentioniin ishii kana. Marginiin tokko bakka kana. Left marginiin immoo bakka kana. Rightiin immoo kana. Amma fakkeenyaaf osoo ishii kana gottonne asiin geenye argitanii nu dabarsu iddoon kun. Sababni isaayyuu kanatu nu dhoowwee jira. Indentioniin ishii kana gidduu. Maal goona kanaaf? Ishii kana itoo as bunnee garuu rakkoon qabu argitanii hanga dhumaatti ta'ee jechuudha. Garuu yeroo baay'ee kitaaba irratti soo ta'e kun naannoo kana. Tokko asitti hambifnee indentionii kana ishii kana hanga gidduu kanaatti fayyadamna jechuudha. Ishii kana immoo deebinee naannoo kana taasifna jechuudha. So indention kan jennu kanadha jechuudha. Okay, method lammaffaa laallee jirra jechuudha. Method lammaffaa laallee jirra. Kan biraawo the indentation command method. The indentation command method kan jennu immoo ishuma dura laalle sun ishii dura laalle fakkeenyaaf ishii kana erga select goonee booda warree kan argitu decrease gochuu barbaanne ishuma kana bunnu dhumarra jira waan ta'eef bakkuma kana jira. Increase jechuu barbaanne immoo ishii kanatti bubbuuna command method kan jennu immoo ishii kanadha jechuudha. Decrease gochuu barbaanne immoo kana hanga dhumaatti gidduun kun indentation jennaa jechuudha. Method arfaffaan immoo the paragraph dialogs box method. The paragraph dialogs hunda isaayyuu asumarratti barreeffamanii jiru kunoo. Xumurreerra amma waan kana tab key method kan jennu kana waliin laalleerra kunoo hunda isaayyuu waan irra deebinuuf hin qabnu jechuudha. So amma fakkeenyaaf koottaa open Microsoft Word application and write few paragraph which describe Grand Ethiopian Research Dam as shown below. Koottaa ishii kana nuti ganaa barreessuu hin waan ta'eef ishii kana copy godhanna. Erga kanatti select goonee booda mallattoon kan nu dhufti. Ishii kana gadi buunee copy goone bakka kanatti. Waa'ee kana dura yaaduma isinitti argisiisuuf malee balleessuu dandeenya barbaade.
ishii kana maal goona koppii goonee finneerra. Kana maal goona bareechuudhaaf dirqama justify gochuu qabna jetti. Mata dureen immoo maalidha? Mata dureen koppii waan goonee dhufsini garuu yoo dandeessan barreessuu yaala. Barreessuu yaala. Text form styliin immoo Times New Roman goona bareechuudhaafidha jechuudha. Sarara gidduu kanatti argamtu immoo 1.5 taasifna. 1.5 line paragraphii kana 1.5 taasifna jechuudha. So ishii kana senterii taasifna ishii kana senterii taasifna mata duree waan ta'eef. Hin gurraachessi nama mata duree kana. Barbaanne immoo akkanatti jala sarara. Kitaabni keenya yoo nu ajaje ni taasifna. So tekstiin kun immoo 11 ta'uu qabdu ishiin kun 12 taatu. 12 taatu yeroo baay'ee 12 fayyadamna jechuudha kitaaba keenya kanarraallee. The Grand Ethiopian Renaissance Dam, formerly known as Millennium Dam, is under construction on Blue Nile River in Benishangul Gumuz region of Ethiopia, which is located about 40 kilometers east of Sudan. The project is owned by Ethiopia Electric Power Corporation. The dam will be coupled off. Kun amma paragraph ida jechuudha. Paragraph ida kun. So amma ka ishii kana waa'ee maalii irratti barachuudhaafidha? Waa'ee tab key dha. Tab key method. Open Microsoft ergasii akka kana bood insert your cursor at the start of the paragraph. Press the tab key on your keyboard. What change have you observed in first paragraph is intended? Amma ishii kana maal godhaa jedhee amma fakkeenyaaf karsarii keessan paragraafii asirra kaahaa jedhe. Ishii kana jalqabu kana ishii jalqabaa taabii itti bu'aa jedhe. Keessa seenee moo hin seenne moo? Kanaaf itoo ammallee itti daballee argitanii Control plus Shift deebineet immoo ishii kana akkanuma deebifna jechuudha. So ishii kana karsarii keenyas buufne taab ishii batan jettutti yoo buune yookiin immoo kiitti yoo buune jechuudha keyboardii keenyarraa gaaffii nu gaafate. What change have you observed? Jijjiirama argineerra amma yeroo akkas goone yes it is intended. Yes intended ta'eera jechuudha. Sababni isaa iyyuu laayiniin jalqabaa sun gara keessaatti seenteetti jechuudha. Another thing is the ruler method. The ruler method kan jenne immoo fakkeenyaaf type of software kan jedhu irratti jalqaba sanitti argisiiseera jechuudha. If you want to indent all existing paragraphs, the quickest method is the ruler method. Follow the step below to use it. If your ruler is already visible, skip to step 4. Select the view tab. Kan keenya durayyuu mul'atee jira. Kanaaf rulerii ishii kana erga taasifnee booda maal goona? Argitanii ishii kana bakka kana argitanii? Bakka sun argineerra yoo ta'e maal goona? Ni dhufname kanan deebifna goota. Ishii kana bakka ishiitti deebifna. Erga deebifnee booda argitanii bakka kana. Ishiin kun hanging indent jedhamti bakki kun. Yoo kun sin ruleriin keessan akkanatti mul'atu ta'e immoo view kana keessa seentu. View kana keessa seentanii kun akkasitti soo jirate argitanii ruleriin hin mul'atu sirraa. Kanaaf rulerii isheetu kanatti kilik gootu enable taasiftu jechuudha. So erga akkas taasifnee ishii kana gottonna jechuudha qabnee. Ishii kana qabnee gottonna jechuudha. Oo barbaanne lamaan isaa walirratti gottuu dandeenya. Oo barbaanne immoo ishuma gubbaa akkasitti taasisuu dandeenya jechuudha. Ishiin kun immoo maal jedhamti jenneerraa? Ruler method jedhamti jechuudha ishiin kun. So sun fayyadamnee paragraafii keenya indentii jijjiiruu dandeenya jechuudha. So ruler indentii option, ruler indentii mark and the description. First line indent markerin ishii kanadha. Adjust is the first line indent. Ishiin kun immoo adjust is the hugging indent lamaanuu jechuudha. Ishiin kun immoo move both the first line and the indent left indent marker. So warreen kana fayyadamnee indentii sun sirreessuu dandeenya jechuudha. So select all paragraph you want to indent in our example. Select both paragraph. To select all paragraph in Word document, you can control plus a keyboard shortcuts. Jechuun paragraafii lama taasifnamee koottaa warreen kana. Amma iddoo kuni akkasitti jira. Akkasitti kan jiru kana barbaanne akkas gochuu dandeenya. Ishiin kanas immoo akkanatti keesseessuu dandeenya jechuudha. Paragraafii tokkoo fi lamadha kun amma.
hanga Sudaan jedhu kanatti tokko the project owned by Ethiopia Electric Power kan jedhu kun immoo paragraafii lama. So kitaabni keenya maal jedha? Release the mouse, the paragraph will be intended. Click the drag and insert indent marker. Bakka kaa'uu barbaanne sun irratti teessifna jechuudha. So sunirra dhaabbanne yoo taasifne maal jedhama kuni meetedii isa sadaffaa jechuudha. That means rule indenting option isa jennu kanadha jechuudha. Tokko ishiin nu haftemmoo indenting command method ishiin immoo suma jalqaba asirraa isinitti argisiise kana jechuudha. That means wordii keenya erga dhufnee asii banannee booda kunoo hoomiitti erga deebine mallattoo ishii kan argatu ishiin kun indentii jedhamti jechuudha. So barbaanne ishii kana nutoo nun barbaachisu immoo ishuma kana finnee ishii kana gottonne jechuudha. Ishii kana gottonne jechuudha. Lamaan isaa irratti barbaanne immoo ishii jalaa kana qabne akkasitti argitanii ishii jalaa kana qabne akkasitti ishii kana gottonne jechuudha. Yoo tokko ishii jalaa gottotuu barbaanne ishii kanatti buuna. Argitanii ishii kanatti buunaa jechuudha. Barbaanne immoo warreen kana akkasitti immoo deebisuu dandeenya. So meetodii kana fayyadamnee paragraafii indent gochuu dandeenya jechuudha. Another thing is to customize the indent amount. Select the layout tab near desired value in the box under indent. Kan biraa baay'ee itti wanni jechuun qabnu kana. Page layout kan jedhu irratti erga click goonee booda ishii kana dhufnee layout jettu azirti. Ishii kana irratti erga click goonee indent kan jettu kan argitu ishii kana barbaanne akkasitti dabaluu barbaanne hir'isuu raayitii taasisuu barbaanne immoo ishii kana akkasitti seesee guuruu gara raayitii argitanii kuni garuu yeroo baay'ee hin barbaachisu barbaanne malee kana ishii kana taasifnu jechuudha. 0 lama default irra kan jiru barbaanne immoo ishii kana gadi butuullee akkas spacingii ishii kana immoo barbaanne ol deebisuu. So warreen kun hundi isaanii indent karaa nuti gochuu dandeenyudha jechuudha. Indent karaa gochuu dandeenyudha. Yoo na waliin akkasitti taasiftan sinillee irraa fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. So increase or decrease the left indentation in word. How far you wait to move the paragraph away from the left margin. The left margin jechuun akkuma jalqaba isiniin jedhe bakka kana. The left margin is called increase left indentation jedhama. Ishii kanarraa aseesee butuun increase left indentation. Increase or decrease the right indentation jechuun immoo bakka kanaatii gara keessaatti akkas butuu jechuudha. Karaa butuu dandeenyu immoo hundasaa meetodoota 4 barannee jirra sun fayyadamnee butuu dandeenya jechuudha. The paragraph dialog box method kan jennu immoo ishuma kunoo page layout irra goone ishii kana sirreessuu kana isiniin jedheera. So make any adjustment to alignment or line spacing paragraph warreen kana barbaanne dabaluu barbaanne hir'isuu dandeenya jechuudha. So indented paragraph ishii kana fakkeenyaaf exercise 3.1 indented paragraph write a paragraph that is the effect of trafficking on children and use one of the above method to indent it. Text alignment kama wanti haaraan hin jiru amma text alignment kan jennu immoo fakkeenyaaf ishii kana barreessineera. Ishii kana erga barreessinee booda hoomiitti deebina. Alignment jechuun kun ilaa warra kan argitu fakkeenyaaf karaa mirgaa taasisuu barbaade akkana godha jechuudha. Justify akkas, left akkas, center akkas. So justify filatama yeroo baay'ee paragraafiidhaaf. Justify godhu yeroo assignment fa'aa hojjettan yeroo waan garaagaraa barreessitan sunillee justify akka fayyadamtan hubachuu qabdu jechuudha. So warreen kuni waa'ee text alignment determines the appearance and orientation of edge of the paragraph. Left alignment jira, right alignment jira, center justify take warruma moolii ilaalla sun jechuudha. So paragraph section of a 4 button for controlling the horizontal alignment of paragraph. To alter the paragraph alignment, simply
put cursor anywhere in the paragraph and click one of this button. Kana irratti click gochuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo select gochuu yoo dhiifne illee paragraafichuma keessa bakka tokkotti click gochuudhaan amma fakkeenyaaf Z kan jedhu kun jira grand kan jedhu kan irratti bakkuma tokkotti yoo click goone centerii taasisuu dandeenya jechuudha. So isa taasisuudhaaf immoo fakkeenyaaf select gochuun renaissance irratti click godheera fakkeenyaaf renaissance irratti click kan godheera ton kanatti bu'ee argitanii centerii ta'e. Yoo barbaade immoo kanatti son bu'e yoo barbaade akkasii son godhee paragraafi kana keessa yoo barbaade paragraafi kana keessa jiraatu centerii taasisuun barbaade akkas lefty justify right. So justify yoo fayyadamne baay'ee gaariidha yeroo baay'ee so warreen sun hundi isaaniiyyuu apply gochuu dandeenya jechuudha. Right alignment illee sulma argitanii kun akkasii right the right alignment exactly the mirror of the left. Faallaa isa lefty jechuudha right. Word will line up the last character of the last word of each line against the right page margin. Warreen kana kan warreen karaa kanatti hafan jechuudha. Practical exercise 3.2 align the text to the left or right. Use the Grand Ethiopia Dam document you created above and track the following step to create left alignment texts. So select the text that you want to align. In our example, select the two paragraph. On the home tab in the paragraph group, click align right or press Ctrl plus R. Salphaadha akka kanatti xumurreera durayyuu. Amma fakkeenyaaf toon kanarratti click godhee Ctrl plus R jedhee argitanii right yoo Ctrl plus L jedhe immoo left Ctrl plus J yoo jedhe immoo maalidha justify Ctrl plus warreen kana hundaa fayyadame practical exercise keenya kana hojjenneerra jechuudha. So warreen kana hunda saayyuu center illee akkasuma center alignment aim to make equal space between the left and the right page. Bakka kanaa fi kun merginii left dha kun immoo right dha. Gidduu kana yeroo taasifnu immoo centerii dha jennaa jechuudha. Justify alignment immoo isuma kun asii fi as wal qixxeessuu justify jenna jechuudha. Yeroo baay'ee assignment yeroo hojjennu yeroo documentii garaagaraa barreessinu justify dhaan barreessina kana naaf qabachuu yaala jechuudha. Another exercise is creating center alignment. Hojjenneerra kana hunda isaanii waan nu dhibuun qabu centeriin yeroo baay'ee recommend hin ta'u. Too kana centerii gochuun barbaade fakkeenyaaf asuma irratti sun click godhee kana irratti bu'aa jechuudha. Argitanii centerii ta'e akkas ta'e jechuudha. Kuni kan qabu. Kanaaf justify goone yeroo baay'ee jechuudha. Ishii kana naaf qabachuu hin dagatiin isinillee akkasuma taasisaa yeroo barreessitan warreen kun hundi isaanii kanumadha jechuudha. So depending on this exercise, we have do left, right, center, and justify alignments. So warreen kana fayyadamne align centerii gochuun ishiin nama fakkeenya title kun centerii dha. Warri kaan immoo justify argitanii justify si kana wal fakkaataa yeroo ta'u justify jenna jechuudha. So amma topicin keenyas baay'ee dheerachaa jira yookiin immoo sa'aatiin keenya deemaa manipulating list kan jennu amma fakkeenya waa'ee software irratti dura isinitti argisiiseera. Amma garuu 12 principle of business ethics warreen kana so honestly integrity promise keeping loyalty fairness warreen kana hunda isaa too listii keessa galchine manipulate listii keessa amma 12 erga jennee booda warreen kana 1 2 3 jechuu dandeenya. Barbaanne immoo ABCD barbaanne Roman number hunda isaayyuu kana taasisuu dandeenya jechuudha. Walumaan yeroo biraattaan warreen kana illee fayyadamuu dandeenya. Asirraa eegaleen dura amma fakkeenya waa'ee software irratti kana isinitti argisiiseera. Sunuma malee waan biraa tokko illee hin jiru jechuudha. Waa'ee software irratti amma fakkeenyaaf kanatti jijjiiraatii type of software isin jedhe sun isuma keessa galchaa malee biraa waan haaraan hin jiru jechuudha. So another thing is barbaachisaa ta'e warreen kun hundi isaanii akkamitti akka fayyadamu asuma keessa jiru hundi isaanii iyyuu listii fayyadamuudhaaf asuma keessa jiru barbaanne akkas hundi kun listiidha jechuudha. Listii yeroo multi listii yeroo fayyadamu warreen kana hunda isaa fayyadamnaa jechuudha. Barbaanne immoo buuleetii yeroo fayyadamu hundi asuma keessa jiru kana malees immoo barbaanne waan biraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. So warreen kana apply godhaa isinillee ofii keessanillee jechuudha. Topic kenya harayru to remove number or bullet from list, select the list and click the bulleted or number list.
Kanaafuu balleessuu barbaade select erga goonee immoo booda sunitti buuna jechuudha waan haaraan hin jiru. So yeroo biraa creating listii kana irratti illee deebinee waliin laaluu dandeenya jechuudha akka sirriitti isinii galutti. Kanaaf hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Warreen kana hundasaa gosuma tokko hundi isaaniiyyuu irra deebinee barachuu hin dandeenya jechuudha yeroo biraa hundi isaayyuu sirriitti akka fakkeenyaatti jira waan ta'eef asirra warreen kun hundi isaanii konseptii tokkodha. Kanaaf yeroo biraa irra deebinee ilaala hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo subscribe yoo gootan immoo baay'ee natti tolaa jechuudha. Kana waliin ilaalla yeroo biraa erga warri kanarratti highlight yoo yaasofne inserting and deleting page break in document kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Hangasitti turtii gaarii yeroo barannaa gaarii isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Warri subscribe hin goone immoo har'allee subscribe yoo gootan rakkoo hin qabu jechuudha. Jabaadhaa yeroo turtii gaarii yeroo barannaa gaarii isiniin jedha.